Maqaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Kabajamtoota fi jaallatamtoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyos isin jaallatu, hordoftoota chaayinaalii Dhangaa Lubbuu hundumti keessan nagaa Waaqayyoo akkam jirtu, akkam yeroo kana geessanii. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nagaa kooti isinis akka nagaa taatan Waaqayyo biraa abdiin qabaa. Bakkaa fi lafa jirtanitti araarsummaan haadha keenyaa qulqulleettii dubaroo Maariyaamii eegumsi ergamoota kadhannaan tolootaa hunduma keessan faana haa ta'u bara baraan. Ameen. Egaa torbee kana keessa sagalee Waaqayyoo amma humna koo isinii dabarsaan ture. Akkami waan isinii darbaa ture irraa barachaa jirtu? Barnoonni isinii galaa jiraay? Waan gaafii isinitti ta'e immoo egaa koomentii jalatti gaafachuu ni dandeessu. Barnoonni keenya egaa haalaan kan itti fufu ta'a. Gaafii keessan deebisuudhaaf yoomillee wanti na dadhabsiisu hin jiru. Isinis jabaadhaa. Chaayinaalii kana waliin taanee miseensa baay'ee taanee sagalee Waaqayyoo akka waliin barannu abdiin qaba. Warreen haaraa taatanii gara chaayinaalii Dhangaa Lubbuutti dhuftan sabiskiraayib gochuudhaaniin egaa miseensa keenya ta'a, maatii keenya ta'a, barnoota waliin barannaa. Gaafii qabdan gaafadhaa isiniin jenna. Ergaa gammachuu tokko asumaan isinitti meetanan gara sagantaa keenyatti darbe. Waaqayyoo laannaa ka'ee maseen qoomatees baganaa. Innis maalinni yoo jettan egaa gaafii namoota hedduu kan ta'e faarfannaawwan VCDdhaan walitti aananii akka isaaniif dhiyaatan kan barbaadan waan jiraniif kanaafis fala kan ta'uu danda'u chaayinaalii tokko banee hin jira jechuudha. Dabalataanii innis gola faarfannaa jedha. Kaayyoonsaa barnoota faarfannaadhaan wal qabatan akkasumallee namni tokko walaloo akkamittiin barreessuu danda'a, walaloo barreessee akkamittiin gara yeedalootti jijjiiruu danda'a, akkasumallee gara faarfannaatti dhufuudhaaf maal keessa darbama kan jedhaniif kan kana fakkaatan muuxannoo hedduu kan kennuu danda'u achi irratti ni barsiifama. Akkasumallee faarfattoonni faarfachaa jiran, tajaajilaa jiran akkamittiin gara tajaajilaatti akka dhufanii fi maal keessa darbanii akka iddoo kana qaqqaban muuxannoo isaanii affeeruudhaan kan isinii dhiyeessinu ta'a jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in egaa torbeetti yeroo 3 VCDdhaan faarfannaawwan haaraa bahaa jiran kan isiniif dhiyaatan ta'a waan ta'eef kanaafuu gola faarfannaa jettanii sarchii yoo gootan description box jalatti linkii isaa isiniif hankaa. Kanaaf isa seenaatii sabiskiraayib godhaa. Achiinis baay'annee waliin haa faarfannu. Gaafii waa'ee faarfannaa irratti qabdan keessumattuu warri haaraan gara faarfannaatti dhufaa jirtan egaa gaafii kan isinitti ta'uuf deebii achirratti argachuu hin dandeessu jecha kallattumaan gara dhimma keenyatti darbina. Waaqayyoo laannaa ka'ee maseen qoomatees baganaa. Egaa barnoota keenya yeroo darbee keessatti waa'ee hafuura hamaa waliin laallee turre. Hafuurri hamaanii akkamittiin nu keessa jiraachuu fi jiraachuu dhiisuu isaa beeknaa kan jedhu mata duree godhachuudhaan wantoota baay'eedha kan nuti laallee turre. Egaa hafuurri hamaan nu keessa jiraachuu fi jiraachuu dhiisuu isaa kan ittiin beeknu keessaa amantaadhaan akka ta'e sirriitti laalleerra. Kana qofa osoo hin taane egaa erga isa kana laalleen booddee kutaa lammaffaa waliin jalqabneeti kan addaan kunne. Innis maa'inni maddi hafuura hamaa maalinni? Maddoonni hafuura hamaa maali? Eessaa dhufuu danda'a? Hafuurri hamaan gara keenyatti eessaan dhufuu danda'a kan jedhan bu'uura kan ta'an wantoota muraasa waliin laalleerra. Isa keessaatis yaadachiisuudhaaf inni tokkoffaan maatii waaqa tolfamaa waaqessurraati. Hafuurri hamaan gara ijoollee sanaatti yookiin ijoollee isaanitti dhufuu akka danda'uu fi lammaffaan immoo namaatiin ergamuudhaan yookiin warreen hafuura hamaadhaan gaggeeffamanii jiraataniin keessi isaanii hafuura hamaadhaan kan guutame Waaqayyoon kan hin beekneen ergamuudhaan hafuurri hamaan gara namaatti dhufuu akka danda'u kan
danda'u karaalee ittiin beeknullee dubbannee ture. Inni ittaanu ofiitiin jenneerraa ofiitiin namatti dhufu ofiitiin ofitti fiduudhaan fakkeenyaa fi qabeenya argachuudhaaf beekumsa argachuudhaaf jecha namoonni mana xunqaayii deemanii mana warra daangiboodhaan hojjetanii mana warra hafuura hamaadhaan gaggeeffamanii jiraatanii mana warra waaqayyoon hin beekne dhaquudhaan hafuura hamaa kana qarshii isaanii baasanii qarshii isaanii kaffalanii kan ofitti fidan ta'uusaa yeroo darbe egaa laalleerra jechuudha. Guyyaa har'aa kan ammoo kan laallu hafuurri hamaan eessaa namatti dhufuu danda'a? Akkamittiin namatti dhufuu danda'a kan jedhu yoo laallee hafuurri hamaan ofumaa isaatiin gara namaa dhufuu ni danda'a. Ofumaa isaatiin gara namaa dhufuu danda'a jechuudha hafuurri hamaan. Ofii isaatiin akkamittiin gara namaa dhufuu danda'a jennee yoo laalle hojiin nuti hojjennu hojii gaarii yoo ta'e mana waaqayyoo ni tajaajilla yoo ta'e amantiidhaan ni deddeebina yoo ta'e akka biyya lafaatti immoo waanuma xiqqoo qabeenya xiqqoo hojjennee milkoofne irra yoo ta'e maaliif qabeenya godhatee maaliif manni isaa isaaf miidhagee maaliif uumaa isaatiin wal beekee maaliif waaqa isaa galateeffataa maaliif waan hunduu isaaf sirratee maaliif rakkachuu didee maaliif dhiphachuu didee maaliif nagaatti jiraata jechuudhaan maaf nagaatti jiraata jechuudhaan hinaaffaa guddaadhaan gara keenyatti dhufuu danda'a jechuudha. Nu qoruudhaaf amantii keenyarraa booddeetti nu deebisuudhaaf waaqayyootiin wal nu dhabsiisuudhaaf amantaa keenyatti akka nuti cimneen dhaabbanne taasisuudhaaf karaa jireenyaa qabanne sanarraatii karaa jireenyaa sanirra deddeebinee daandii dhugaa sanirra deddeebinee gaabbii galuudhaan fooniif dhiiga isaa fudhachuudhaan mootummaa waaqayyoo akka nuti hin arganne mootummaa waaqayyoo akka nuti hin dhaalle taasisuudhaaf hinaaffaan diinni taasisu isa xiqqaa miti ijoollee waaqayyoo. Kanaaf hafuurri hamaan kun gara namaa kan dhaquu danda'u egaa ufumaa isaatiin dhufuu danda'a jechuudha. Kan inni dhaquuf immoo balleessuudhaaf jireenya isaa burjaajjessuudhaaf jireenya isaa diiguudhaaf gaa'ela isaa jalaa diiguudhaaf booddeetti isa deebisuudhaaf gara isaa deemaa jechuudha. Inni biraan immoo gara isaa kan inni dhaquuf maaliif yoo jenne kabaja isaa dhabsiisuudhaaf namni uumamuu isaatiin kabajamaadha. Namni uumamuu isaatiin kabaja qaba. Waaqayyoon bifa fakkaattii isaatiin kabajee kan isa uume dhala namaati. Dhalli namaa kun immoo kabaja qaba. Kabajni inni qabu immoo waaqayyoon galateeffachuudhaan eebba waaqayyoo irraa argachuudhaan mootummaa isaa dhaaluudhaaf kennaa waaqayyo jalqaba dhala namaatiif kenne waan ta'eef kabaja isaa kana dhabsiisuudhaaf jecha diinni hinaaffaadhaan gara namaa ni dhufa jechuudha. Kana qofa osoo hin taane egaa waaqa isaatiin wal lolchiisuudhaaf waaqa isaadhaan walitti isa buusuudhaaf jecha hafuurri hamaan kun gara namaa ni dhufa jechuudha. Gara namaa ni dhufa. Waaqayyoon akka isaan wal lolan namni akka wal lolluuf waaqayyo irraa akka adda baanuuf erga waaqayyo irraa addaan baane immoo kophaa keenya akka taanuuf erga kophaa keenya taane immoo akka isaaf bitamnuuf akka isa waliin jiraannuuf garbicha isaa taane akka deddeebinuuf diinni yeroo baay'ee gochaansaa inni hammeenya irraa gotu keessaa isa kanadha jechuudha. Inni jalqabaa inni jalqabaa waaqayyoon wal lolchiisudha. Kabaja isaa isa dhabsiisudha jechuudha gara keenya kan dhufuuf. Gara namootaatti kan inni dhufuuf hinaaffaadhaan. Maaliif iddoo gaarii kana jiraate? Maaliif iddoo eebbaa jiraata? Maaliif jireenyi isaa isaaf qajeele jechuudhaan hinaaffaadhaan gara namootaatti. Fakkeenyaaf yoo laallee Addaamii fi Hewaanii waaqayyoon kabajee waan isaaniif barbaachisu hunduma dursee tottolchee gannata qopheessee waan isaan nyaatan isaaniif qopheessee waan isaan dhugan hundumaa isaaniif qopheessee iddoo jireenya isaanii hundumaa isaaniif mijeessee achi keessa isaan kaa'e. Achi keessa gaafa jiraatan immoo akka dhama'anii jiraataniif miti. Akka kabajaan jiraataniif, akka uumaa isaanii galateeffatanii, akka waaqayyoon uumaa isaaniitti gammadanii jiraataniif galata waaqayyoodhaaf akka dhiyeessaniif
biyya lafaa kana hundumayyuu akka to'ataniif biyyi lafaa hundumtuu harka isaanii aangoo isaanii jala akka jiraattuuf kabaja kana isaaniif kenne. Eenyu? Waaqayyoon. Akkaataa kanaan egaa Addaamii fi Hiwaan Eden Gannat keessa yommuu jiraachaa turanitti diinni irratti naafe. Diinni irratti naafee kabaja isaanii sana dhabsiisuudhaaf, Waaqayyoon wal isaan lolchiisuudhaaf, Waaqayyo irraa adda isaan baasuudhaaf, bittaa isaa jala akka jiraataniif, diinummaadhaan hinaaffaa guddaadhaaniin bofarra bulee gara Addaamii fi Hiwaaniin akka deeme ni beektu. Erga deemeen booddee kabaja isaanii dhabsiisuudhaaf jecha akka foonitti namoonni kan ittiin gammaduu danda'an waa tokko filateeti gara sana kan dhaqe. Maal filatee? Gara Addaamiin dhaqee, yaa Addaam, yaa gooftaa samiif lafaa nagaan siif haa ta'u jechuudhaan kabaja guddaa waan kennuuf fakkeessee gara sana dhaqe. Namni yeroo baay'ee kabaja foonii barbaada waan ta'eef. Egaa ani gooftadhaayi, egaa ani qabeenya hin qabaayi, egaa ani kan hunda kabajamaadhaa akka nuti jennuuf, tibiitidhaan akka nuti guuttamnee waaqa irraanfannuuf jecha jechoota akkanaa fayyadama diinni. Har'as namni baay'een ati barsiisaadha, ati faarfataa cimaadha, ati faarfattuu cimtuudha, ati amantaa keetti goobaziidha, nama akka keetii argee hin beeku. Abeet abeet. Kana jechuudhaan egaa akka nuti of tuulummaadhaan kan tuuddaasedhaan guuttamnuuf diinni namoota keessa bulee akka nuti booddeetti deebinuuf, egaa amantii kiyyatti egaa cimtuudha, hanga kana nama biratti beekameera, egaa amantii kiyyatti cimaadha, hanga kanatti fuula namaatti beekameera jennee akka nuti boonuu dandeenyuuf jecha diinni maal godhaa? Namoota keessa bulee gara keenya dhufa jechuudha. Ofii isaatiin dhufee gurra keenyatti shukki jedhaa jechuudha. Kana dhageenyee nuti waan inni jedhu kana hunduma ni raawwanna taanaan jalqaba kufaatii keessaa inni tokko isa kana jechuudha ijoollee Waaqayyo. Waan nu jaalatu nutti fakkaate, waan nuuf waan gaarii yaadu nutti fakkaate Waaqayyo irraa addaan nu baasuudhaaf jechuudha gochaan inni raawwatu. Gaafa kana Addaam irratti beeke, gooftaan samii fi lafaa ana miti. Uumaan samii fi lafaa Waaqayyoodha. Anayyuu kan uume isadha waan ta'eef ani gooftaa samii fi lafaa miti. Lafarratti qofadha gooftummaan koo. Isumayyuu kan naaf kenne Waaqayyoodha jedhee Addaam deebise. Har'a namoonni baay'een egaa gaafa aangoo argatan aangoo sun hundumtu kan isaanii akka ta'etti kan isaan yaadan. Qabeenya gaafa argatan qabeenyi sun hundu kan isaanii akka ta'etti kan yaadan. Bareedinni simboon waan hundumtu kan isaanii akka ta'etti kan yaadan. Waaqayyoon wal dhabu jechuudha gaafa kana kan isaanii ta'etti akka yoo yaadanii jechuudha. Addaam maal jedhee? Kan naaf kenne kabaja kanayyuu, aangoo kanayyuu lafarratti kan naaf kenne Waaqayyoodha. Waan hunduu kan Waaqayyo yoo akka kan Waaqayyo ta'uusaa yoo amanne garuu diina keenya Daabiloosiin injifachuu dandeenya. Egaa gaafa kana in injifatame jechuudha. Macaafa qulqulluu irratti ergaa Yaaqoob boqonnaa 4:7 gaafa dubbistanii seexanaan mormaa inni sin dhiisee baqataadha. Waaqayyoodhaaf tolee jedha. Isaafis abboomamaa. Seexanaan garuu mormaa inni sin dhiisee baqataadha. Nuti Waaqayyo wajjin jiraachuu yoo barbaanne Waaqayyoodhaaf tolee jechuu qabna. Diinaaf miti kan nuti tolee jechuu qabnu. Eenyudhaaf tolee jechuu qabna? Waaqayyoodhaaf tolee jechuu qabna. Diinaan immoo mormuu qabna. Kan ittiin mormuu dandeenyu immoo maalinni? Tsoomiidhaan, kadhannaadhaan, yaada qajeeladhaan, kan keenya kan hin taane kan Waaqayyo ta'uusaa beeknee galata Waaqayyoo mul'isuudhaan waan argannetti tamasgeen situ naaf kenne jennee Waaqayyoon galateeffachuu keenyan diinaan mormuu dandeenya. Diinaan mormuu dandeenya. Egaa gaafa sana immoo inni maal godhaa? Nu dhiisee baqataa jechuudha. Gaafa kana gaafa Addaamii kun hunduu kanatti jechaa jirtu kun kan koo miti, kan Waaqayyooti gaafa inni jedhuun dhiisee baqatee gara Hiwaan hin deemu. Yaa giiftii samii fi lafaa nagaan siif haa ta'u jechuudhaan nagaa kanatti nagaa kana dhiyeesseef gaafa kana gammaddee fudhatte. Egaa ani giiftii samii fi lafaati hanga kana beekameera jechuudha. Hiwaan maal goote? Hin gammadde gaafa kana laphee ishii seene jechuudha. Qorumsan gara ishiitti deeme laphee ishii seene, isheenis laphee ishii gaafa seenu egaa kabajni kun kan Waaqayyo akka hin taanetti, kabajni kun kan kiyya jettee waan fudhatteef egaa laphee ishii seene jechuudha ijoollee Waaqayyo. Gaafa laphee ishii seenu
Amma erga laphee seeneen booddee diinni kan barbaadu hanga laphee namootaa seenutti malee laphee namootaa seeneera taanaan waan barbaade gochuu danda'a. Yaada namaa fudhateera taanaan yaada namaa bira gaheera taanaan waan barbaade raawwachuu danda'a. Gaafa kana maal godhee Hewaanee jedheen gaafissi gaafadhuun qabaa. Egaa kabajni kun kan keetiidha. Ulfinni kun kan keetii erga ta'ee atis tolee jettee fudhatteetta. Ilaala atis tolee jettee fudhatteetta waan ta'eef Waaqayyoon gaafa as keessa jiraattan maal sin dhoowwee jedhee iccitii baasisuu eegale jechuudha. Diinni gara keenyatti gaafa dhufe gaafa nuti eeyyamnee mana keenya seensisne mana keenya jechuun laphee keenyadha. Mana Waaqayyooti. Gaafa sana Waaqayyoon ni baha. Diinni immoo hin seena. Gaafa sana waan barbaade nu gaafachuu danda'a. Kaleessa waadaa nuti Waaqayyo wajjin qabu. Kaleessa waliigaltee nuti Waaqayyo wajjin qabu. Kaleessa kabaja nuti Waaqayyo wajjin qabnu sana nu dhabsiisuudhaaf iccitii sana nu baasisa. Maal sin dhoowwee Waaqayyo jedhee erga gaafateen booddee ica balas muka jedhamtu kana akka nuti hin nyaanneef nu dhoorkeedha Waaqayyo jettee ni deebiste. Gaafa kana Hewaanee isin maaf gowwoota taatu? Muka kana akkoo kan inni sin dhoowweef osoo muka kana nyaattanii ijji keessan isinii banama. Akka waaqatti waaqa taatanii biyya lafaa kanas hundumayyuu dhuunfattanii jiraachuu dandeessu jedhee sagalee kadhate. Kaayyoon diinaa inni guddaan waaqa ta'uudha. Kaayyoon diinaa inni guddaan moo'uudha. Biyya lafaa kana bulchuudha waan ta'eef kaleessas waaqummaa Waaqayyoo fudhachuudhaaf waan yaale. Ergamoota Waaqayyoodhaan Waaqayyoon ifa isaatiin gaafa jalaa dhokattutti Waaqayyoon uumaan keenya inni nu uume eenyudha? Eessa jira jedhanii gaafa wal gaafatan uumaan keessa nana dhaanaaf sagadaa ana waaqessaa waan jedheef kabaja Waaqayyo fudhachuu waan barbaadeef Waaqayyoon biyya lafaatti gad darbate. Sababii inni kaayyoon isaa inni guddaan waaqa ta'uu waan barbaaduuf isinis waaqa taatu turtan jedhee gaafatti dubbatu akkas taanan immoo kana nyaannee waaqa ta'uu qabna jettee Hewaan namummaa dhiistee waaqa ta'uu waan hawwiteef ofiishiis nyaattee abbaa manaashiis nyaachistee Eden gannati iddoo bareedaa sana kan isaan uume kan isaan boqochiisu waaqa isaanii sana akka dhaban taasise jechuudha laalaa. Kaayyoon diinaa inni jalqabaa gara keenyatti erga dhufeen booddee gara keenyatti yoo seene kabaja keenya nu dhorkuudha. Kabaja isaanii sana dhabanii ulfina isaanii sana ni dhabanii Addaamii fi Hewaan maal ta'anii qullaa isaanii ta'a. Waaqayyoodhaan walitti bu'anii Waaqayyoodhaan walitti muufatanii kabaja isaanii sana dhabanii Eden gannat keessaa bahanii Waaqayyoodhaan wal lolan. Waaqayyos gara Eden gannatitti gaafa dhufu Addaamiin barbaaduu dhufe sagalee isaas ol kaasee Addaam eessa jirta jedhee waame. Addaam immoo muka jala dhokate. Ulfinni isaa irraa fuudhameera. Kabajni isaa irraa fuudhameera waan ta'eef kabaja isaa dhabeera waan ta'eef fuula Waaqayyoo dhaabbachuu waan dadhabeef muka jala dhokate. Qullaa isaanii waan ta'aniif kabajni isaanii waan irraa fuudhameef walii isaanii baqachuu eegalani. Gaafa kana Waaqayyoon isaaniif gaddee yaa Addaam eessa jirtaa jedheen. Mee ijoollee Waaqayyoo nuti amma eessa jirra? Deemsi keenya kaayyoon keenya Waaqayyoon faana moo diina faanadha jennee yaadu qabna. Diinni egaa kaayyoon isaa inni guddaan iddoo jireenyaa akka nuti dhabnu waaqa keenya wajjin akka nuti wal dhabnu kaayyoon isaa waan ta'eef wal dhabsiise walitti buusee biraa deeme. Addaamii fi Hewaan qullaa isaanii ta'an Waaqayyoon isaanii walitti bu'anii Addaam amma gaafa waamamu deebii deebisuu dhabe. Gaafa Waaqayyoon nurraa fagaate gaafa diinni nutti dhufe keessa keenya seene waan baay'ee bada. Gaafa kana Addaamii asan jira yaa gooftaa jedheen. Maal goota achi jennaan dubartittii ati naaf laatte sana akka isheen na gargaartuu kiyya taatee akka jiraattuuf horaa baay'adhaa jettee kan nu eebbistee naaf laatte santu abboommii ati naaf laatte ati nuuf kennite sana diigdee ica balasiin muka sana nyaattee anaanis nyaachistee kabaja keenya nu dhoorkite yaa Waaqayyo jedhee gara Waaqayyotti boo'uu eegale. Sababa dhiyeessuu eegale amma Addaam. Isheetu akkana na godhe gaafa jedhu Waaqayyoon itti waan maaliif akkas goota jenna bofatu na dogoggorsiise. Gaafa kana Waaqayyo ni gadde. Bofas waamee gaafate yaa bofa na namaaf dogoggorsiista jenna lekki anoo badii takka hin qabu. Ana keessa bulee kan isaan dogoggorsiise Daabiloosidha seexanichadha. Isa kaleessa samiirraa gad darbatame har'a immoo bakka isaa kan bu'an ilmaan namaa
iddoo isaaniitii balleessuu kan barbaadu waaqayyoon si wajjin akka jiraatan kan hin barbaanne isatu akkana godhe gaafa jedhee sababa dhiyeessu waaqayyoon ni gadde jechuudha. Addaamiin akkana jedheen Addaami abboommii kiyyaan isii laadhe sana tuffattee kabajansiif kenne sana dhiistee gorsa diinaa dhageessee har'a immoo sababa dhiyeessuun sin baasu waan ta'eef iyyuu sababii keetiif biyyi lafaa haa barramtu. Qoreesiif haa biqilchu achirrattis dafqa keetiin nyaattadhee adabbii kanatti ilaale. Dubartittiidhaan immoo maal jedheen waaqayyoon sababii gorsa diinichaa dhageessee abbaa manaa keessoo fi keessa dogoggortee fi sababii kanaaf ciniinsoo keessatti nan cimsaa jedhee waaqayyoon abaare. Seexanichaan immoo bofichaan immoo sababii ati ijoollee kiyya ilmaan kiyya dogoggorsiisteef bofa of keessa bulchitee diinicha of keessa bulchitee bofa taatee gara isaanii dhuftee dogoggorsiisteef umurii kee guutuu biyyee nyaatta. Garaa keetiin lafarra lootee jiraatta. Durra luka qabayyu ture bofti. Ni abaare waaqayyoon. Kanaan booddee ati luka isaanii hiddita. Isaan immoo mataa kee keessa si rukutu jedhee akkaataa kanaan waaqayyoon ni abaare jechuudha. Egaa ijoollee waaqayyoo maal hubannaa as keessatti? Egaa diinni jalqaba gara isaanitti dhufe jechuudha. Gara isaanitti gaafa dhufu ofumaa isaatiin hinaaffadhaan gannata keessaa isaan baasuudhaaf. Nuunis immoo mana waaqayyo keessaa nu baasuudhaaf. Tajaajila nuti tajaajilurraa booddeetti nu deebisuudhaaf. Eebba nuti waaqayyo irraa arganne waaqayyo wajjin jiraachuudhaan arganne irraa isa kana nu dhabsiisuudhaaf kabaja keenya nu dhabsiisuudhaaf gara keenyaatti hin dhufaa jenne. Kanaafuu gaafa inni nutti dhufu maal gochuu qabna? Jabaannee cimnee dhaabbachuu qabna jechuudha. Fakkeenya tokko yoo itti isinii dabalee macaafa Iyyoobii boqonnaa 1 lakkoofsa 6 kaatanii gaafa dubbistan ergamoonni waaqayyoo qulqulloonni waaqayyoo fuula waaqayyoo dhaabbatanii jedha. Gaafa isaan fuula waaqayyoo dhaabbatan seexannis wajjin fuula waaqayyoo dhaabbateedha. Gaafa kana waaqayyoon seexanaan arge yaa seexanaa maal gochuu dhuftee Addaamii fi Iwaanini dogoggorsiistee Edeen gannat keessaa baasteetta. Kabaja isaanii isaan dhabsiisteetta. Ulfina isaanii isaan dhabsiisteetta. Waggaa 5,500 guutuu garbummaadhaan akka isaan jiraataniif taasisteetta. Amma maal gochii dhuftee jedhee gaafate. Gaafa kana garbicha kee Iyyoobiin itti toleeraa jedheen. Itti miidhageera waan hunduu isarraa bareedeera. Kana sitti himuun dhufee jedheen. Amma ilaalaa waaqayyoon deebii kana gaafii kana gaafa gaafatu kan inni deebiseef keessaa inni guddaan maal gochii dhufte eessaa dhufte garbicha kiyya immoo Iyyoobiin argiteettaa jedhee gaafa gaafatu eeyyeeni biyya lafaarra deddeebi'aan ture. Biyya lafaa zooreen dhufe bakki naaf hin jiru. Hin zoora diin mana mootummaa isa nafu, manni amantaa isa nafu, abbooliin qulqullootaa isa nafu qoruudhaaf amantii isaan irraa booddeetti deebisuudhaaf kabaja isaanii isaan dhabsiisuudhaaf isa nafu waan ta'eef zooraan dhufe. Iyyoobiin immoo argeera. Garbichi kee Iyyoobiin itti toleera. Qabeenyi isaa isaaf eebbifameera. Ijoolleen isaa gaa'elli isaa isaaf eebbifamaniiru. Innoo nagaatti jiraataa jedheen ilaala. Waaqayyotu nuuf kenne nagaatti akka jiraannu. Kabajatti akka jiraannuuf, nagaatti akka jiraannuuf, ulfinaan akka jiraannuuf eenyuun nuuf kenne? Waaqayyotu nuuf kenne. Diinni immoo isuma kana hinaafa jechuudha. Amantii isaatiin jiraachaa jira. Kabaja isaatiin jiraachaa jira gaafa jedhuuni egaa diinni hir'imata irratti banuu eegale ilaala. Osoo ati qabeenyaa isaa kana harkaa fuute, osoo ati kan inni amma Iyyoob si galateeffachaa jiru waan qabeenyaa isaaf eebbisteefidha. Dallaa isaa taate isa waan marsiteefidha. Akka diinni hin santuuqne akka nuti isatti hin buuneef waan nu daangessiteefidha. Osoo ati amma qabeenyaa isaa kana harkaa fuute dhibbaan dhibbatti Iyyoob akka si ganu nan beekadhe. Argitanii himata nurratti bana. Nutis amma waan hunduu nu mijateera. Warreen ala deemanii hojjechuu barbaadan kaayyoon isaanii isaaniif miidhagee akka ala hojjetaniif waaqayyo isaaniif iyyameera. Warreen keessa hojjetanis akka isaan hojjetaniif jireenyi isaanii akka miidhaguuf kan gaa'ela barbaadaniif gaa'ela isaaniif kenneera. Kan qabeenya barbaadaniif qabeenya isaaniif kenneera. Diinni immoo osoo isa kana harkaa fuute isa kenniteef kana osoo harkaa deeffatte si gana namni kun jedhee himata irratti banaa jechuudha. Sirriidha. Namoonni baay'een gananiiru. Qabeenya argachuudhaaf gara waaqayyootti dhufanii qabeenya erga argataniin booddee kan waaqayyoon ganan baay'ee jiru. Gaafa kana Iyyoob si gana jedhee itti dubbate ijoollee waaqayyoo ilaalaa. Kaayyoon diinaa inni jalqabaa maal inni jenneerra? Waaqayyo irraa addaan nu baasuudha. Kabaja keenya nu dhabsiisuudha jenneerra. Addaamii fi Iwaaniin kabaja isaanii dhabsiiseera. Amma immoo Iyyoobiif kabaja isaa dhabsiisuudhaaf waaqayyo irraa addaan baasuudhaaf jedhee gara sana dhaqe. Gaafa kana waaqayyoon maal jedheen deemii qabeenyaa isaa waan barbaadde irratti raawwadhu lubbuu isaatti garuu hin bu'in jedhee waaqayyoon eeyyameef.
Iyyamsiisee gara Iyyoobiin deeme. Haarii guddaadhaan gara Iyyoobiin deeme. Namoota biyya isaa barraa itti kaasee qabeenya isaa akka isaan jalaa fudhatanii deeman godhe. Hoolota 7,000 qabaa, gaalota 3,000 qabaa, qotiyoo cimdii 500 qabaa, dhiifama 500 qabaa. Qabeenyaa isaa kana hundumayyuu akka jalaa barbadaa'u taasise. Gaafa kana egaa namoonni baay'een Iyyoobiin yeroo inni mana jiru, yosoo inni taa'ee jiru, namoonni ergamtoonni dhufanii Iyyoobii, namoonni biyya isaa barraa dhufanii loltoota kee, hojjettoota kee, tiksitoota kee billaadhaan qalanii hoolota kee uffatanii deemaniiru. Gaalota kee uffatanii deemaniiru. Hoolota kee uffatanii deemaniiru. Qotiyoota kee uffatanii deemaniiru jedhanii sagalee gaddaa kana Iyyoobitti himaa yommuu turan, Iyyoob maal jedhee deebiseefi garaa haadha koo keessaa qullaa koon ba'e. Gara biyyoottis qullaa koon deebi'a. Waaqayyotu naaf kenne, Waaqayyotu fudhate waan ta'eef galanni isaaf haa ta'u jechuudhaan deebiseefi. Gaafa kana diinni hin rifate. Otoo nu ta'e akkam taana? Osoo qabeenyi keenya nu jalaa badaa jiru, qabeenyi keenya osoo nu jalaa barbadaa jiru, Waaqayyoof galata galchinaa, tamasgeen jennaa. Iyyoob garuu Waaqayyoon galateeffate. Galanni isaaf haa ta'u jedhee gaafa inni galateeffatu maal ta'e? Irrifata diinni jechuudha. Jireenya keenya keessatti irrifata. Yeroo tokko wanta na qunname keessaa kan isinitti himu jechuudha. Iddoo tsabalaatti namicha tokkorraa hafuurri hamaan irraa iyye jechuudha. Gaafa hafuurri hamaan irraa iyyuu abbooliin achi jiran hafuura hamaa sana baasuudhaafi maal gochaa turte jedhanii waan inni gochaa ture gaafatan. Qabeenya isaa jalaa fuudhaan ture. Waan hundumayyuu jalaa fuudhaan ture. Maatii isaa walitti buusaan ture. Kan hin fudhachuu dadhabe garuu biddeena masoobarraa fuudhuun dadhabeedha ilaala. Biddeena keenya illee nu jalaa fudhata jechuudha diinni gaafa jireenya keenya keessa seena. Maal taatee fudhachuu dadhabde gaafa jedhuun xiqqoo isaa nyaatanii baay'ee isaa nyaatanii galata kee yaa Waaqayyo tamasgeen jedhu kanumaaf darbinee fudhachuu dadhabne diinni ragaabe. Nuti tamasgeen jenna taana diinaa of jireenya keenya keessaa baasuu dandeenya. Waan arganne irratti tamasgeen jenna taana waan ta'e hunduma gochaa Waaqni nu raawwate hunduma irratti nutu raawwate jennee ofitti amanuu dhiisnee Waaqayyoof galata galchina taanan diinni jireenya keenya seenuu hin danda'u. Gaafa kana egaa gaafa inni Waaqayyoof galanni haa ta'u jedhu ammas gadda guddaadhaan gara Waaqayyootti deebi'ee seexan. Ammas Waaqayyoon deebisee yaa seexana eessaa dhuftaa jennaan biyya lafaarra deddeebi'aan tureetiin. Garbicha koo Iyyoobin argiteennaan argeera. Qabeenya isaa eebbisteefi turte. Qabeenyi isaa akka jalaa barbadaa'uuf eeyyama si gaafadheera. Qabeenya isaa jalaa barbadeesseera. Ammas amantaa isaatti akkuma cimeetti jira. Innoo booddeetti hin deebine tamasgeen jechaa jira si galateeffachaa jira. Sababiin isaa immoo waan ijoollee qabuufidha. Ijoollee isaa eebbisteefidha. Waan hundumaa waan isaa guutteefidha. Osoo kobaasaa ta'e Waaqayyoon uumaakii siin akka ganu nan beeka. Uumaa isaa siin Waaqayyoon akka ganu nan beeka gaafa jedhuun akka inni hin ganneef Waaqayyoon tamaammaneera waan ta'eef hittamaneera waan ta'eef Iyyoobin dhaqiitii ijoollee isaa akka barbaadde irratti raawwadhu deema. Egaa Waaqayyoon qormaataa akka diinni nu qoru gaafa iyyamu nutti amaneeti. Nuti akka isa hin qaanessine waan beekuuf nuti immoo amantaa inni Waaqayyoon nu amanee qorumsa sana booda firiin jira waan ta'eef eebbi jira waan ta'eef iyyuu kanaafi akka nuti immoo booddeetti deebinee hin kufneef jabaachuutu nurra jira. Gaafa kana dhaqee haarii guddaadhaan ijoolleen isaa ijoollee 10 qaba. Ijoollee isaa 10 kun lafa isaan taa'anii mana tokko keessatti nyaata nyaachaa jiran, taphachaa jiran, sagalee Waaqayyoo barachaa dubbisaa jiranitti dhaqee qilleensa hamaa tokko kaasee dhaqee bubbeedhaan manni sun akka irratti jigu taasisee ijoollee isaa 10 iddoo tokkotti jalaa fixe ilaala. Kaayyoon diinaa inni jalqabaa maal inni jenneera gara keenya gaafa dhufu qabeenya keenya barbadeessuu, jireenya keenya balleessuu, kaayyoo keenya burjaajjessuu, Waaqayyoon walitti nu buusuu, kabaja keenya nu dhabsiisuudha jenneera. As keessatti kan hubattaniisisuma kanadha. Gaafa kana ijoollee Waaqayyoo amma namoonni fiiganii dhufanii boo'icha guddaadhaan, gadda guddaadhaan, imimmaaniin Iyyoobin dura dhaabbatanii Iyyoobii ijoolleen kee mana tokko keessa osoo jiranuu qilleensi hamaan tokko dhufee womboleetti mana irratti jigsee ijoolleen kee dhumaniiru kottu reeffa isaanii kaafadhu jedhan. Maaltu nutti dhaga'amu otoo anaaf sin ta'e ijoollee keenya miti qabeenyi keenya gaafa barbadaa'u qabeenyi keenya gaafa nu jalaa badu mobaayilii qabannee baanee gaafa mobaayiliin keenya hattuun nu jalaa fudhattu hammam akka gaddi nu beektu miti. Iyyoob garuu gaddayyuu yoo itti dhaga'ameyyuu kan naaf kenne Waaqayyoodha, kan narraa fudhate Waaqayyoodha, galanni isaaf haa ta'u. Borus deebisee naaf laachuu danda'a. Harka isaa jalan jira tamasgeen jedhe ammas diinni hin qaana'e ammas. Diinni hin qaana'e.
ilaala. Diina qaanessuu kan dandeenyu waan raawwatame hunduma irratti iyyuu tamasgayyoo hin jennedha. Nuti hin gungumna taanaan diinni waan barbaadan irratti raawwachuu danda'a. Fakkeenya saba Israa'eliin isinii fudhachuu danda'a. Sabni Israa'el Gibxi keessaa yommuu bahanii galaanni Eertiraa dura isaanii ture. Musee irratti gungumuu eegalan. Musee Gibxi keessaa nu baasteetta. Galaanni Eertiraa dura keenya jira. Loltoonni Fara'oon immoo duuba keenyan dhufanii nu fixuudhaa fi baraa kana keessatti akka dhumnuu fi kan biyya sanaa nu baasteedhanii Musee irratti gunguman. Gaafa kana warreen kaan immoo abdii qabna Waaqayyo irraa. Waaqayyoon nu baasuu danda'a amanaa jedhanii amanan. Warreen dhuguma nu baasa jedhanii amanan ni bahan. Galaanni Eertiraa akka girgiddaatti gamaaf gamanatti dhaabbatee fi ce'anii biyya aannaniif dammaa kaanii hin galan. Warreen immoo gunguman dhumuudhaaf nuti dhumneerra warri jedhan dhuman achi keessatti baraa sana keessatti. Kanaaf nuti tamasgeen jechuu qabna. Yeroo hundumayyuu Waaqayyotti gammaduu qabna. Waan ta'e hundumatti gaafa kana egaa gara haadha koo keessaa qullaa koo hin bahe. Isatu fudhate isatu naaf kenna gaafa jedhu ijoollee isaa sanaa owwaallatee tamasgeen jedhee uffata gaddaa uffatee daaraa keessa taa'ee yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Kan naaf kenne sidha. Kan narraa fudhate sidha waan ta'eef waan goote hundumaaf qormaata gara kiyyatti dhufu hundumaaf iyyuu amma sumran ittiin keessa darbuu naaf kenne jedhee Waaqa isaa kadhachuu eegaleedha ijoollee Waaqa. Gaafa kana ammasii diinni qaana'eera waan ta'eef sadaffaa gara Waaqayyotti deebi'e. Hanga dhumaattidha kan inni deemu. Nus hanga dhumaatti dhaabbachuu qabna. Gaafa kana Waaqayyoon ammas gaafii gaafate. Yaa seexana eessaa dhuftaa jennaan biyya lafaarra deddeebi'aan ture. Garbicha koo Iyyoobiin argite eeyyeen argeera. Qabeenya isaa jalaa akkan fixuu fi ijoollee isaa akkan jalaa barbadeessuuf akkan jalaa ajjeesuuf iyya manaaf laattetta. Amma immoo egaa eeyyeen Iyyoob ammas akkuma cimeetti dhaabbateera. Amantaa isaatti cimee jira. Mee ijoollee Waaqayyo akkuma cimnetti, akkuma jalqaba amannetti, akkuma guyyaa 48tti mucummaa Sillaasee fudhannee dhaabbannetti, amannetti akkasumatti haa dhaabbannu amantii keenyatti. Raafamuun nurra hin jiraatu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf akkasumatti cimee dhaabbateera. Innoo akkuma itti cimeetti jira waan ta'eef iyyuu innoo siin galata jechaa jira dheen. Siin galata jechaadha. Galata jedhaa Waaqayyoon. Tamasgeen jedhaa waan argattan keessatti. Baatanii biyya alaa deemtanii hojjechuun galata Waaqayyooti. Hojjetanii galuun galata Waaqayyooti. Milkaa'anii deebi'uun galata Waaqayyooti. Deemanii karaa muruun iyyama Waaqayyooti. Nyaatanii namaa sifaa'uun iyyama Waaqayyootiin waan ta'eef tamasgeen jechuun barbaachisaa. Iyyeeni kana gochaan ture. Kana akkan godhuuf immoo iyyama kanaaf laate sidha. Kanaaf amma immoo osoo ammas fayyaa waan qabuuf si galateeffachaa jira inni. Osoo fayyaa isaa irraa fuutee Iyyoob dhibbatti akkan isi ganu beekade. Gaafa kana dhaqiitii fayyaa isaa irratti waan barbaadde raawwadhu gaafa jedhuun egaa haarii guddaadhaan dhaqee rifeensa mataa isaatii hanga qeensa miila isaatti dha'icha guddaadhaan dha'e. Dhukkuba guddaadhaan isa dha'e jechuudha ilaalaa. Gaafa dhukkuba cimaadhaan isa dha'u Iyyoob ni dhukkubsate. Gaafa dhukkubsatu qaama isaa keessaatii dhukkubni isaa itti cimee madaa'ee qaamni isaa hundumtuu madaa'e. Madaa isaa kana keessaa dhiigni malaan kan yaa'u. Foolii gaarii kan hin qabne. Namoonni hundumtuu irraa baqatan. Qabeenyi isaa jalaa barbadaa'eera. Ijoollee isaa jalaa dhumaniiru. Firri isaa hundumtuu baqatani. Gaafa kanaati manaa isaa kaatee maal jetteen Iyyoob amma yoomitti Waaqa kana waaqeffattaa? Silaa du'uun kee loolu arrabsiteen duutu jetteen. Gaafa kana Iyyoob maal jedheeni ati dubartoota dhibeeyyii keessaa ishee tokko fakkaata. Kaleessa Waaqayyoon waan gaarii gaafa nuuf raawwatu, ijoollee eebbisee gaafa nuuf kennu, qabeenya eebbisee gaafa nuuf kennu, tamasgeen jennee fudhanne. Har'a immoo jaalala isaa gaafa Waaqayyo dheekkamsaan nutti mul'isu Waaqayyo irratti ka'uu qabna jedhee deebiseef. Kan naa kenne Waaqayyoodha, kan fudhate Waaqayyoodha. Ammas borus kan naaf kennuu danda'u isadha. Kana jechuun sirraan eegamudha. Gaafa kana isheen maal jetteen egaani kanaan booddee si faana jiraachuu hin danda'u. Qabeenyi kee dhumeera. Ijoolleen keenya nu jalaa dhumaniiru. Atis fayyaa dhabdeetta. An akkanatti si faana jiraachuu hin danda'u waan ta'eef nagaggeessi an nama biraatti heerumaa jetteen. Gaafa kana bishaan gaafa buudhaaf deemtu diinni nama fakkaateetti dhufe ilaala. Amma yoomitti namicha kana faana jiraattaa? Silaa qabeenyi isaa jalaa barbadaa ijoollee dhabdan qabeenyi isaa dhume innuu manatti hafe qaamni isaa raamma'e akkamitti wajjin jiraattaa kottu natti heerumisiin fuudha gaafa jedhuun bishaan kanan galchee dhufaan eegeette. Akkuma jette bishaan galchite Iyyoobiin chawu bakka kanaan booddee si faana jiraachuu hin danda'u gaafa jettuun Iyyoob maal jedheeni qalabatii harka isaa baasee kenne. Gaafa gaa'ela isaanii kan ittiin mana qulqullummaatti ittiin raawwatan abbooliin mana qulqullummaa kan eebbisan kana fudhadhuu deemi gaafa jedhuun isheenis fudhattee deemte. Kennaa sii kenneera. Kennaadha kun kennaan kun si biraan hafuu hin qabu. Fudhadhuu deemi gaafa jedhuun fudhattee gaafa deemtu diinni alaalatti argee maal jedheeni isa baattee jirtu sana quba keerraa baasii. Innoo humna qaba waan ta'eef iyyuu isaafuu sitti dhiyaachuu hin danda'u gaafa jedhuun diina akka ta'e beektee deebite jechuudha ijoollee Waaqayyo.
Gaafa kana namoonni guddanyoonni Iyyoob hiriyoonni Iyyoob sadi biyya fagoorraa dhufanii Iyyoobin gaafachuu dhufan. Gaafa kana gaafa Iyyoobin gaafachuu dhufanii amma yoomitti waaqa waaqessita waaqa jettaa? Silaa maal sii godhe ijoolleen keessi jalaa dhuman qabeenyi keessi irraa dhume akkasumallee fayyaa dhabde amma yoomitti waaqa jettaa gaafa jedhani Iyyoob maal jedheeni silaa qaamni kee raammayeera amma yoomitti mee waaqa jettaa waaqa kana arrabsiteen duutu du'uun kee silaan oolu gaafa jedhanii irratti dubbatan Iyyoob maal jedheeni akkas isaaniin jedhe kanaaf kenne waaqayyo gara haadha koo keessaa qullaa koon bahe gara biyyoottis qullaa koon deebi'a qaamni kiyya raamma'ee yoo nurraa dhumeeyyuu bifummaan kiyya yoo jijjiirrameeyyuu lafee kiyyatti qofatti foon koo irraa dhumee lafeettiyyuu yoo bahe lafee koo ilkaan kootiin qabadhee lafarra dhaabbatanii waaqayyoon eeggatan irra dhaabbadhee waaqayyoon eeggadha isa dursee deebii kan naaf laatu hin jiru jedhe hanga kanatti amane. Gaafa kana diinni qaana'ee hin deeme jechuudha. Hin deeme diinni. Gaafa kana gara waaqayyootti deebi'e Iyyoobiin hin dandeenye. Inni akkuma itti cimetti itti fufeera amantaa isaatiin cimee jira. Kanaafuu homaa gochuu hin dandeenye gaafa jedhuun argaa kiyya duraa ture. Iyyoob amantii isaa argiteetta. Nama amantii akka ta'e barteetta waan ta'e argaa kiyya duraa ture jedhee waaqayyoon diina sana hin ifate. Iyyoob osoo namni qoricha isa hin dibin, osoo mana yaalaa hin deemin, osoo eessayyuu hin deemin, inni saraamma'ee ture sun qaamni isaa inni madaa'ee ture sun irraa harca'ee akka daa'imaatti deebi'ee ijoollee godhatee warreen waaqayyoon gaddisiisaa turan sanaaf illee waaqayyoon hiriyoota sanaaf aarsaa dhiyeessanii Iyyoob isaaniif waaqayyo kadhatee Iyyoobiif jedhee waaqayyo isaaniif dhiise. Iyyoobii boqonnaa macaafa Iyyoob boqonnaa 42 lakkoofsa 8 irra gaafa dubbistan Iyyoob ganaa isaaniif kadhate. Jecha kana waan dubbataniif waaqayyo waan gaddisiisaniif garbicha kiyya Iyyoobin gaddisiistanitti ani isinitti muufadheera jedheen waaqayyoon darbe. Kanaaf isaaniif ganaa deebisee waaqayyoon kadhate qabeenyan isaa dachaadhaan isaaf deebi'ee ijoollee isaas argate waggaa 140 jiraate hanga dhala isaatti argee Iyyoob addunyaa kanarraa boqote jedhee macaafni qulqulluun nutti dubbataa jechuudha ijoollee waaqayyo. Macaafa raajicha Iyyoobin yoo dubbistan macaafa Iyyoobin boqonnaa 42 irra kaatanii yoo dubbistan amma akka inni jiraate argattu. Kanaaf kabaja keenya nu dhabsiisuudhaaf kanaaf gaafa diinni gara keenyatti dhufu egaa diinni gara keenyatti dhufuusaa nu keessa jiraachuusaa maayidhaan beekna kan jedhuuf deebiin tokko isa kanadha jechuudha. Qabeenyi keenya gaafa barbadaa'u, nageenyi gaafa dhabamu, mana keessatti waliigalteen gaafa dhabamu, gaafa jireenyi keenya jeeqamu, irriba gaafa dhabnu, deemsi keenya gaafa milkaa'uu dadhabu, hojjennee gaafa milkaa'uu dadhabnu inaaffan diinaa akka keessa jiru baruun danda'utu nurra jiraataa jechuudha ijoollee waaqayyo. Iyyoob garuu dhaabbate amane akkuma amanetti immoo waaqa isaa abdate waaqni isaas immoo akkuma inni amanatetti waan hundumaa isaaf guute jechuudha ijoollee waaqayyo. Egaa diinni akkuma Iyyoobin qore akkuma Hewaanin qore Hewaanii fi Addaam kabaja isaanii dhabsiise. Iyyoob garuu hanga dhumaatti dhaabbatee maal ta'e kabaja isaa kabaja irratti argateera. Ulfina irratti argateera jechuudha ijoollee waaqayyo. Kanaaf diinni jireenya keenya keessatti keessumattuu kan inni nu qoruu danda'u akkamitti nu qoruu danda'a? Akkuma Iyyoob qore nuunoo akkamitti nu qoruu danda'a? Iyyoob nama amantii guutuu qabu waan ta'eef sadarkaa hanga kanaatti qorameera. Nutoo waaqayyoon gaafa qormaata nu fidu gara qormaanni gara keenyatti gaafa dhufu akka humna keenyaatti nu qora waan ta'eef humna keenyaa walitti nu qoru waaqayyoon. Akka nuti kufnee barbadeefnu nu qoru. Kanaaf qorumsi ittiin qoramnu keessaa fakkeenyaaf isinii yeroo kadhannaattidha. Yeroo kadhannaatti namoonni baay'een ni qoramu. Yeroo kadhannaatti maaltu ta'a? Kadhannaa jechuun waaqa wajjin haasa'uudha, waaqa wajjin dubbachuudha. Yeroo kadhannaatti bilbilli bilbilamuudhaan akka nuti kadhannaa sana addaan kunnee bilbila sana kaasuuf jecha namni nuti nuu bilbiluudhaaf akka nu bilbilan barbaannu yeroo nuti bilbillee kan nuuf hin kaasne sa'aatii kadhannaatti nu bilbila. Sa'aatii kadhannaatti jechuudha kan inni bilbilu. Yeroo sana nuti yaada keenya bittinneessinee kadhannaa sana addaan kunnee gara bilbilaa sana deemna yoo ta'e egaa ijoollee waaqayyo wajjin haasaa jirra qoy kan si caaluu dhufeera isa faana haasa'een deebi'a jennee beellama qabachuu jechuudha. Gaafa sana maal godha? Diinni yaada keenya walitti rukuta. Kadhannaan nuti kadhannu lapheedhaan hin kadhannu, yaaduma dhaabbanna, yaaduma hidhiin keenya socho'a, yaaduma macaafa dubbifna malee kadhannaan keenya milkaa'u. Waqtii kadhannaa keenyatti egaa yommuu kadhannaa irra jirrutti waaqayyo wajjin dubbachaa jiraachuu keenya beekuudhaan nuti laphee keenya jabeessinee kadhannaa gochuu qabna malee bilbilli keenya waan iyyuuf jennee yaada keenya bittinneessuu hin qabnu. Yookiin dursinee bilbila keenya cufannee waaqayyo wajjin keenya haasa'uu iccitii garaa keenya waaqayyotti himachuutu nurra gochuu danda'utu nurra jiraataa jechuudha ijoollee waaqayyo. Kanaaf isa kana beekuutu nurra jiraata. Karaan ittiin nu qoru keessaa inni tokko isa kanadha jechuudha. Inni kun isa salphaadha jechuudha ijoollee waaqayyo. Inni biraan immoo fakkeenyaaf namni nu hojjechiisu jira yoo ta'e ni hojjenna yoo ta'e namni nu hojjechiisu sun nu waamudha. Fakkeenyaaf waqtii kadhannaatti kan inni nu waamu.
Diinni karaa sanaan keessa buluudhaan akka nuti waamamnu si mudateera ta'a. Inni kun egaa haala keenya mijeeffachuu danda'u nurra jiraata. Yeroo kadhannaa keenyatti jechuudha akka yaadni keenya hin bittinnoofne kadhannaa keenyatti jabaannee akka hin dhaabbamne jedhee diinni maal godha? Karaa kanaan haala mijeeffataa jechuudha. Inni biraan egaa diinni yeroo baay'ee karaan ittiin namni yaada namaa dogoggorsiisu keessaa bilbilaan isiniin jedhe. Yaadni keenya akka tamsa'uuf, yaadni keenya akka nuti sirriitti dhaabbannee kadhachuu hin dandeenyeef kan godhu keessaa bilbiluudhaan, waamuudhaan, barii deemuudhaan akkasumallee jechuudha asirratti akka nuti jabaannee hin dhaabbanneef hin kadhanneef gochuudhaan jechuudha yaada keenya faallessuudhaan jechuudha. Diinni kan inni godhu jechuudha jireenya keenya keessatti wantoota baay'eedha jechuudha. Kanaaf waqtii kadhannaa keenyatti illee haala kadhannaa keenyaa mijeeffachuu danda'u nurra jiraata. Iddoo kadhannaa keenyaa mijeeffachuu danda'u nurra jiraata. Bilbila keenya cuufnee kadhachuu danda'u nurra jiraata. Akkasumallee yaada gaarii faallessuudhaan fakkeenyaaf maatiin tokko gaafa yaada kadhannaadhaaf murteessan macaafa qulqulluu dubbisna jedhanii mana keessatti gaafa murteessan bataskaana deemna iddoo akkanaa deemna cabala deemna jedhanii gaafa murteessan tokkorra bulee yaada namaa faallessuudhaan haadha manaaf abbaa manaa gidduutti waqtii kadhannaa eegnee kadhanna gaafa jedhamu inni tokko diduudhaan inni tokko rincicuudhaan yaadni isaa akka tamsa'u gochuudhaan yaada isaa balaaleffachuudhaan gidduutti garaagarummaa uumuudhaan jechuudha. Diinni maal godhaa? Nutti fayyadamuu danda'a jechuudha. Kana akka inni hin goonneef akka nutti hin fayyadamneef kana hundumayyuu nuti maal gochuu qabna? Diinaaf tolee jechuu danda'u nurra hin jiraatu jechuudha. Waaqayyoof tolee jennee waaqayyotti amannee deddeebi'u nurra jiraata. Kanaaf diinni jireenya keenya keessa jiraachuusaa jireenya keenyatti dhufuusaa kan ittiin beeknu egaa hirriiba gaafa dhabnu qabeenyi keenya gaafa bittinnaa'u waan nuti hojjennu gaafa nuuf milkaa'uu danda'u hojjennee kan walitti qabannu sun gaafa gadaanaa ta'u waan hundumtuu yaadni keenya gaafa bittinnaa'u gaafa nu sodaachisu abjuudhaan fakkeenyaaf namni gaafa abjuu gaarii kan abjootu jira. Abjuu gadhee abjuu gaarii hin taane abjoochuudhaan yaada hin taane keessa deddeebi'uudhaan kan nama sodaachisu bineensa fakkaachuudhaan bofa fakkaachuudhaan waan garaagaraa jawwee fakkaachuudhaan wantoonni nama sodaachisan gaafa abjuudhaan nutti dhufan jireenya nama sanaa keessa maal jiraachuu beekuu danda'u nurra jiraata. Hafuurri hamaan akka jiru beekuu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Hafuurri hamaan immoo egaatii karaalee kanaan akka nutti dhufan erga beeknee nuti immoo ittiin ofirraa daangeessuudhaaf maal gochuu qabna kan jedhu beekuu danda'u nurra jiraata. Inni guddaan kadhannaa keenyatti cimuudha, sigdatiitti cimuudha, bataskaana deemuudha, tsoomitti cimuudha, iddoo cabalaa garaagaraa deemuudha, gadaama garaagaraa deemuudhaan waqtii kadhannaa keenyatti cimnee laphee tokkoon amantii guutuudhaan dhaabbannee kadhanna taanaan wanti gara keenyatti dhufee nu rakkisuuf hin jiru jechuudha. Egaatii gabaabbinaan yoo ilaalle hafuuronni hamaan maddi isaan kanadha. Hafuurri hamaan nu keessa jiraachuu dhiisuu isaa immoo akkaataa kanaatiin kan nuti beeknu fakkeenyaaf immoo gara fuulduraatti kan laallu jechuudha. Mallattooleen hafuura hamaa maalin isaan jedhan waliin laalla. Hafuurri hamaan namni tokko hafuurri hamaan keessa jira yoo ta'e mallattoon isaa maayinni hafuura hamaa kan jedhaman maalidha maqaan isaanii isaan akkamiiti hojiin isaan hojjetanoo gochaan isaan raawwatanoo isaan kami kan jedhan kutaa itti aanu keessatti waliin laallaa kan nu barsiise kan nu gorse maqaa waaqayyummaa keenya kan galateeffameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Isinis egaa sagantaa kanarraa barnoota guddaa akka argattan abdii qabna. Sabiskiraayib gochuudhaan warri miseensa hin taane maatii keenya nuuf ta'a isiniin jecha isinis sheer walii gochuudhaan sagalee waaqayyoo inumaatu ganaa gara fuulduraatti wantoota hedduu jireenya keenya keessatti nu fayyaduu danda'an. Akkasumallee kadhannaa nuti gaggeessinu hafuura hamaa mo'achuudhaaf kadhannaa akkamitti gaggeessuu qabna kan jedhan gara fuulduraatti kan isin barsiisnu ta'a waan ta'eef kanaaf isinis jabaattanii hordofuudhaan gaaffii isiniin galle ammas gaafadhaa. Guyyaa qidaamee gaaffii keessan kan isinii deebisnu ta'a. Kanaaf waaqayyoon kan nu barsiise kan nu gorse maqaa waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Bakka lafa jirtanitti nagaa waaqayyo isin faana haa ta'u. Jabaadhaa amantii keessanitti cimaa kan isin galle gaafadhaa. waaqayyo isin faana haa ta'u. Sibhaata ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር። ቆየን። አሜን።